Oolmaa koo guyyaa har'aa asirraa eegalama jechuudha. Amma sa'aatiin kun garuu ganamallee miti deemeetii jira. Egaa biyya ofii keessatti illee namni hojjetu malee hin jiraatu, garuu akka biyya ormaa sana immoo ajajamee dirqamaan hin jiraatu jechuudha malee jechuudha. Nagaranatti yoo dabarru saalooniidha jechuudha. Inni saala kanaan jira. Kunis gannaatee sirreeffamuu qaba. Garuu yaa galata waaqayyoo waanuma hundumaaf yoo jechuudha. Fuula keenya dhidhiqannee maal jennee gara hojiitti aanutti deemna jechuudha. Turtiin keessan na waliin haa ta'u hanga dhumaatti. Yaa kan akka biyya ofii sinzaroo biyya ofii nama gammachiisti. Jireenya ofii mana ofii hojjetanis nama dadhabsiisu jechuudha. Nadas nama jedheeti. Gammadeeti kan hojjetu namni biyya ormaatti yoo ajajamaatii kan hojjechaa turre biyya ofii immoo kan hangas mara namatti ulfaattu miti jechuudha. Waan nam fayyaadha waan ta'eef innaa gibbiidhaan alatti gibbii keessatti gadi waan eebee jira jechuudha. Gibbiin kiyya kana fakkaata. Gana ataakiltiiwwan kan boboqqa'ee deebi'aa jirutu jira waan ta'eef garanatti yoo deemnu immoo lukkooleetu jira jechuudha. Inna galata waaqayyo. Inna mana lukkoolee keessa haala kanaan dhufnee jira jechuudha. Yaa qabu qabustus hin jirti. Manni isaanii yeroodhaaf kana fakkaata hanga seeraan hojjetamuufitti jechuudha. Ganama amma sa'aatiin kun lukkoolee baay'ee miti horsiisa osoo hin taane manumaaf buuphaadhaaf jechuudha. Nama fayyaddi haala kanaan hojjetan jechuudha. Hojii xiqqaatee fi miti namni waan xiqqaarraa ka'eetu waan guddaarra gaha waan ta'eef kan waan xiqqaa kabajatu waan guddaa irra gaha. Innaa kana fakkaata nyaanni isaanis keessa dhumateetii jira. Bakkeen oolmaa isaanii biraadha, bakkeen bulmaata isaanis biraadha. Qorra keessa buluu hin danda'a waan ta'eef jechuudha. Kuni alagi shuboo keessatti gaafa biyya galtan kan hojjettanii jechuudha. Garuu yaa hojiin filannoo abbaati isinitti hanqallade. Yeroo ammaa kana keessatti buuphaan baay'ee wadda deetiirti jechuudha. Buuphaa takkittiin birrii 18 birrii 20 suuqa irratti birrii 20 gabaa irratti garuu birrii 17 18 isin gurguramte jechuudha. Suuqa irratti garuu baay'ee dabaltee jirti gatiin ishee. Manaaf bi'aansi nama hin fayyadu. Hojii tuffachuun nama hin barbaachisu. Kan arabaatiyyuu hojjechaa gallee hojjennee galle waan ta'eef shinti beeti isaaniitiyyuu dhiqaa daa'ima isaaniitiif waajjajamaa ziqqe jennee boqonnaa malee kabajaa malee jechuudha. Biyya ofiitti immoo hojiin ofii nidas nama dhasii nama gammachiisas. Cararii jira garuu mul'ata as keessatti wantoota garaagaraa dhaabee jira. Ergan galeessi garuu wantoonni hafu hedduutu jira. As keessa geeshootu jira. Wantoonni nama fayyadan wantoota hedduutu jira jechuudha. Hababaan illee gibbii keessatti das nama jedha yoo jiraate baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Saawwan rooba waan ta'eef iyyuu goggogee jira. Garuu yaa ta'u bakka lukkooleen jirtutti hababaan namaaf hin taa'u. Yeroo baanii galan nama rakkisu hanga tokko. Garuu galata waaqayyo amma daruun gaarii miti waan ta'eef jireenyi biyya keenyaa kana fakkaataa namatti tolaa, nama gammachiisaa, nama bohaarsaa wanta kamirratti jechuudha. Bakka kanatti immoo axirii jara koobantu jira jechuudha. Roobni baay'ee waan hin jirreef iyyuu amma hangas maratti hin jirtu. Yaa bishaan argata garuu aduu akka malee jira. Asitti illee erguman dhufee warroota
bakka biraatti buqqanii asitti dhaabanii waan jettan gamma qabachaati jira jechuudha. Akkanatti gibbii ofii babbareeffachaa yoo jiraatan baay'ee nama gammachiisa. jechuudha. Amma gara manaatii galla. Viidiyoon koo guyyaa har'aa kana fakkaata. Yeroo biroo mootu wanta irratti isinii waraabaa wantoota isin barsiisa jedhu irratti isin fayyada jedhu irratti jechuudha. Gatii meeshaalee akkasumallee immoo gatii gabaa haala ittiin jiru gatii qabatamaa guyyaa gabaa jechuudha. Achi taa'anii akka jireenya sodaatamuudhaan gaafa galan jireenya akkamii kan jedhuuf illee jechuudha. Nuti yeroo baay'ee biyya ormaa gaafa teenyu hangam akka qarshii keenya argannu ilaalla malee yeroo keenya nurraa deemnu ilaallu, humna fixachaa deemnu hin ilaallu. Garuu wanta hundaayyuu immoo gaafa biyya galle kan arginu ta'a jechuudha. Warri biyya galanii jireenyi biyyaa maal akka ta'e kan beekanis jiru jechuudha. Keessatti warri mana ormaa keessa hojjechaa jirtan jabaadhatii of eegaa, nyaata nyaadhaa, dhugaatii dhugaa, of hin miidhinaa, hojii dursaa, of dursaa. Hojiin isaanii hin dhumatu waan ta'eefiyyuu kan hojjedheetan kana godhaa, kan hojjedheetan ciree koo nyaadhaa, kan hojjedheetan boqodhaa osoo hin taane dursa ofii kennuu kan ga'e hin jiru jechuudha. Dadhabbiin dhawaata namatti dhagahama. Yeroo achi jiran homaa namatti hin fakkaatu waan ta'eef jechuudha. Gaafa as galanii jiran garuu baay'ee nama dadhabsiisa. Daa'imni waggaa 10 nu caalti dhugaa dubbachuudhaaf biyya keessatti jechuudha. Waa tokko lafa kaasuu hin dandeenyu, wayitti ooluu hin dandeenyu jechuudha. Anaa nabichaatti fakkaatan ijoollee tokko yoon gaafadhu garuu baay'ee tokko nama ajaa'iba. Isinillee biyaansi galtanii arguu dandeessanii jireenyi biyyaa kan ormaati. Qarshii laallatti garuu humna keenya dhabaa, yeroo keenya ofirraa fixaatii jira jechuudha. Hin barbaachisu. Gargaarsa namaatis yoo ta'e hanguma danda'ameen malee of miidhaa nama gargaaruun illee baay'ee barbaachisu waan ta'eef gizeedhaan hojjetanii gara biyyaa ofii galuu kan gaheen jiru. Yeroo baay'ee nuti as teenyee obboleewwan gara biyyaa galan viidiyoo garagaraa waraabanii waan garagaraa hin jedhanii tapha namatti fakkaata, soba namatti fakkaata. Garuu mootu namni gaafa biyya gahee ofii isaatee wanti sun irra gahe kan argee hubatu malee gaafa namni achi jiraate akkas naman jedhee namatti himu homaa namatti hin fakkaatu jechuudha. Keessattuu shamarran obboleewwan keenya dubartii jabeessaa of eegaa, of kunuunsaa, yeroo ofiif kennaa, nyaadhaa, dhugaa, hojii isaanii osoo hojjetamu dursa ofii caalchisuun barbaachisaadha. Hanga ganzaba qabnu nu jaalatanii, humna qabnu nu jaalatan isaanis ganzaba isaaniitis nus humna keenya malee natsaa namni nama jaalatan zara jechuudha. Kana barii namni tokko of eeggannoo gochuu qaba. Hanga viidiyoo birootti walitti deemnu turte gaarii.